Ashama harka fuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu an Abdii Muktaari. Guyyaa sadi booda yeroo hundaayyuu guyyaa sadiin waa'ee qaama saalaa dhiiraatii fi qaama saalaa shamarranii akkasuma wal qunnamtii saalaa abbaaf warraatii fi haati warraa godhan irratti guyyaa sadiin isin barsiisa jedhee ture. Amma kunoo guyyaa sadaffaarratti deebi'eetiin jira. Okay, har'a kan isin barsiisu akkamitti qaama saalaa dhiiraa guddisuu dandeenya kan jedhu kana waan ta'eef hundi keessanuu na hordofaa tartiiba isaatiin na hordofaa akkaataan itti mul'isu hundaayyuu tartiibaan hordofaati yeroo muraasa keessatti jijjiirama argitu jechuudha. Okay, duraan dursee shunkurtiidha. Shunkurtii kana maal goona? Qola isaa ka gubbaa kana fayyadamna jechuudha. Qola isaa ka gubbaa kana. Okay? Qola isaa ka gubbaa kana irraa baafnee kophaatti kaayanna. Okay, ana akkuma danda'utti irraa baasa. Nuti akka keessan shunkurtii sin dandeenyu akka namoota tokko ani haguma danda'u irraa baasa jechuudha. Qola isaati wanti barbaadamu qola isaa kan gubbaati. Jalqaba irraa ciruu qaba ture garuu isinitti mul'isaatiin cira jedheeti. Okay, kun naaf gaya. Akkasuma dabaltanii kuno isa gubbaa kana jechuudha. Yeroo muraasa keessatti qaamni saalaa keessan akkamitti guddachuu danda'a qaamni saalaa dhiiraa jechuudha. Akkasuma jidduu kanatti akkamitti dadhabina wal qunnamtii saalaa hir'isnaa namoonni baay'een dadhabina wal qunnamtii saalaa qabanii akkamitti isa hir'isnaa dadhabina wal qunnamtii saalaa kana akkamitti balleessuu dandeenya kan jedhu viidiyoo gara garaa isiniif qabadhee dhufa. Viidiyoo gara garaa isin ammoo hundaayyuu hordofuu qabdanii. Kunoo kaa shunkurtii hin dandeenyu nu gubuu jalqabdee jirti. Noof kolchaa. Okay. Inni irraanfatinaa qola isaati kan fayyadamnu. Qola isaa ka gubbaati kan fayyadamnu. Aha, na guggube ka. Wanni hin beekne nama hin beektu. Yoom takkaa shunkurtii ciradhee beekan. Innis ammoo jallataan irraan bahu. Okay, anama baay'een fayyadamu isinitti mul'isuuf waan ta'eef muraasuma isaa irraa baasa. Isin garuu laaltanii sirriitti irraa baaftanii fayyadamtu jechuudha. Okay. Okay, amma kuno ani kan hanganuma nagaya kanuma irraa baasee amma erga shunkurtii kana qola isaa irraa baafne booda ani amma hunda irraa baafne muraasuma irraa baase kun akkuma argitan kana erga qola irraa baafne booda maal goona bishaanitti naynee xiqqoo isii danfifna. Okay, amma mee gara bishaanii geessee isin mul'isa akkanumatti na hordofaa. Okay, kuno amma bishaan itti naqxan jechuudha. Isin distii yoo qabaattan distiitti godhuu dandeettanii ani immoo kanatti godha. Bishaan osoo hin baay'isin yaa'u rakkoon qabu anam hangana itti haa godhu. Erga bishaan hangana itti godhe booda amma bishaan kana danfisaa jechuudha. Okay, amma kaa kunoo hin danfifne jechuudha. Bishaan tana. Okay, dhiifama. Ibidda kana baay'eetiin beeknu nuti akka keessanii. Wanti hunduu bishaan kun amma hin danfaa. Bishaan kun hanga danfuut hangasii ammoo shunkurtii itti naquu dandeenya rakkoo hin qabu asuma irratti. Osoo hin danfin qola shunkurtii kana itti godhuu dandeenya. Kunoo wajjumaan akka danfuuf jechuudha. Kunoo okay, amma wajjumaan danfaa hangasiif keessatti akkuma yeroo waxii dalaynutti jechuudha. Fal'aanaanis ta'ee wanta biraatiin waliin dho'ine jechuudha. Amma waliin dho'ina hanga danfuu jechuudha. Maal ta'uu qaba? Bifa diimaa ta'uu qaba. Bishaan kun diimaa ta'uu qaba jechuudha. Hanga bishaan kun bifa diimaa ta'uuf waliin dho'ina. Yeroo inni danfe
ufumaan diimataa jechuudha. San booda akkaataa itti goonu hundaayyuu na hordofaa. Mala garagaraatu jira. Akkasuma ammoo wanta dhugamutu jira. Kan dhugamu sun ammoo fedhii daqiiqaa 30 ol turuuf fedhiin osoo fixin jechuudha. Wal qunnamtii saalaa irratti akka daftanii hin fixne daqiiqaa 30 ol akka turtan kan godhus akkasuma mala biraatu jira. Sanis yoo danda'e yeroo qabaadde asumatti aansee isin barsiisa yookaan ammoo yeroo itti aanu irratti isin barsiisa jechuudha isa. Kanaafuu kana ammoo sirriitti hordofuu qabdan. Okay, kana sirriitti na hordofaa. Bishaan danfuudhaaf daqiiqaa muraasa waan itti fudhatuuf hangasii asoo hanga danfuu sa'aatii isin irraa hin fixu jidduudhaan paawus godheetiin isin deebi'a. Okay, amma nuuf danfee jira. Amma bishaan nuuf danfee jira. Akkanumatti ilaalaa. Bishaan nuuf danfee jira. Amma kana cufneetiin keessaa baafne jechuudha. Na hordofaa. Bishaan kun amma sirriitti danfee jira kunoo. Akkuma argitan kana jechuudha. Diimatee jira jechuudha bishaan. Diimaa ta'ee jira. Okay. Ayyee kunoo bishaan erga danfee booda maal goona? Dhimbiibduu jechuudha. Dhimbiibduu qabattanii akkanatti dhimbiibdan saanii wayii irratti gootanii bishaan kana dhimbiibdan keessatti kunoo haala kanaan. Kunoo isin mul'ata. Argitanii amma bishaan hangam akka diimate. Bishaan kun diimachuu qaba. Yoo dandeettan isinis bishaan kana diimessuu qabdanii. Kunoo erga asirra dhimbiibnee booda amma bishaan dhugaa. Erga dhimbiibnee booda haala isaa akkanumatti na hordoftanii. Okay? Ayyee amma bishaan kun ho'aa waan ta'eef xiqqoo isii naaf qabbanaa'u amma naman tuqsisu waan ta'eef harkaan haa qabbanaa'u daqiiqaa muraasaaf ammas paawus godhee isin deebi'a. Ayyee amma bishaan qabbanaa'ee jira. Bishaan erga qabbanaa'ee booda ammoo zayitii jira. Zayitii dagatuun qabdan. Zayitii san akkanatti burcuqqootti gootanii xiqqoo itti naqxanii burcuqqoo walakkaas itti naquu dandeettanii amma an xiqqooma fayyadama. Baay'een fayyadamu. Isin mul'isuuf waan ta'eef an xiqqooma fayyadama. Akkanumatti kunoo an hagana yoo fayyadame. Okay, an hagana yoo fayyadame nagaa. Isin garuu itti naqan amma isinitti mul'isuuf waan ta'eef hin baay'isu jedheeti. Okay, san booda kunoo erga akkanatti qopheeffatanii booda meeshaa keessan baaftanii itti dibdan. Fakkeenyaaf haala kanaan meeshaan keessan yoo kana ta'e haala kanaan baaftanii daqiiqaa 5 hanga 10 akkanatti gadi sukkumtan. Gara gadii jechuudha. Akkana gadi sukkumtan. Yeroo muraasa keessatti bu'aa isaa arguu dandeettan. Akkanatti itti godhaa gadi sukkumtan. Bishaan osoo sirriitti hin qorrin jechuudha. Bishaan xiqqishuu ho'aa ta'uu qaba. Bishaan sirriitti qabbanaa'uu hin qabu jechuudha. Xiqqoo isii ho'aa ta'uu qaba. Kunoo akkana gootan. Akkanatti gara gadii gootan. Yaa akkanatti gara gadii gootan. Amma shunkurtaan isin fayyadamtan isinitti himee jira. Akkuma isinitti argisiise qola shunkurtaati. Qola shunkurtaati danfistanii sirriitti erga diimatee booda bishaan kun keessaa dhimbiibduudhaan jechuudha. San booda zayitatti gootan. Akkanatti kunoo waliin geettan. Haala kanaan haala biraatiinis kanumatu jira. Suni ammoo guddisuudhaaf osoo hin ta'in akka sekondii daqiiqaa 30 ol wal qunnamtii saalaa godhuu dandeettan. Akka turuu dandeettan jechuudha. Akka turuu dandeettan. Kunoo akkanuma gootan. Daqiiqaa hanga 10tti jechuudha. 5 irraa hanga 10tti akkanumatti gootan. Kunoo baay'ee bu'aa isaa yeroo muraasa keessatti arguu dandeettanii yeroo dandeettanitti fayyadamaa isin. Kunoo isin mul'ataa meeshaa keessan qabdanii gadi gootan meeshaa keessan qabdanii. Akkanumatti. Barumsi saalfii hin qabu. Barumsi waan hundaayyuu barachuun saala hin qabu. Wal barsiisuun akkasumas saala hin qabu. Amma kiyaar kana kan fayyadame yaani kiyaar irratti dibdanii miti. Kiyaar irratti dibaasii hin jenne meeshaa keessan baaftanii meeshaa keessan akkana qabdanii harkaan akkanatti gadi gootan meeshaa keessan harkaan qabdanii jechuudha. Akkanumatti suutumatti jechuudha. So wanti hin jedhin harkumaan akkanumatti ilaala gara gadii gootan. Kiyaarii kana kan fayyadame fakkeenya isinitti mul'isuudhaafi isin baaftanii itti dibdan meeshaa keessanii kan gadi sukkumtan jechuudha. Kanaaf dhiironni baay'een wanta kanarratti bu'aa irraa argattu jedheetiin abdadha. Haala garagaraatu jira. Fakkeenyaaf haalli meeshaa qaama saalaa dhiiraa ittiin guddisan namichi doktarichi Ameerikaawii Dr. Jackson jedhamu qoratee kan irra ga'ee
kanamni baay'een isitti milkaa'ee jira haala isas isinitti bal'inaan isammoo isinii ibsa Dr. Jackson namoonni baay'een yeroo galateeffatanii argaa nama baay'eetu galatooma Dr. jedhee koomantii kana barreessaaf jira galatooma jedhanii miseejiin miidiyaa kanarratti faffaca'ee jira haali Dr. kana Dr. Jackson wanta kanarratti baay'ee waan nama gammachiisu dalage namni baay'eenis milkaa'anii jiran isas bal'inaan isinii qabadhee dhufa akkuma isiniin jedhe guyyaa sadiin isin barsiisaa jechuudha wanta kana okay kana yoo akkanatti gootan gayaadha daqiiqaa 5 hanga 10 jechuudha an amma isinitti argisiise isin ammoo sirriitti itti fayyadama kan itti aanu akkamitti daqiiqaa 30 ol turuu dandeenya kan jedhudha daqiiqaa 30 ol okay amma erga kana geessini kan itti aanu immoo guyyaa 3 booda yookaan ammoo guyyaa 2 booda jechuudha gaafa sadaffaatti isiniif gadhiisa amma kana sirriitti itti fayyadama hundi keessanuu sirriitti itti fayyadama akkasuma immoo qaama saalaa shamarranii akkamitti dhiphata kan jedhu qaama saalaa shamarranii dhiphisuuf innis mala 20 oltu jira kana hundaayyuu takkaan isiniif qabadhee dhufa akkasuma akkamitti qaamni saalaa shamarranii kun akka maastikaatti walitti maxxanuu danda'a yeroo wal qunnamtii saalaa abbaa warraa wajjin gootu akkamitti qaamni saalaa shamarranii dhiphachuu danda'a kan jedhu kana mala garagaraatu jira wantoota garagaraa isin qabadhee dhufa akkamitti rifeensa keenya guddisuu dandeenya bugurii fuularraa akkamitti balleessuu dandeenya kan jedhu kana hundaayyuu wanta baay'ee isiniif qabadhee dhufaa jira naa eegaa hundi keessanuu na hordofaa an Abdii Muktaar Tube hundi keessanuu subscribe godhaa barnoota koo jaallattan like godhaa gaafii qabdan ammoo hundi keessanuu comment jalatti na gaafadhaa gaafii keessan takkaan laalee isiniif deebisa galatoomaan nagaan naaf tura hanga guyyaa 2 booda walitti deebinutti nagaan naaf tura hundi keessanuu haala kanaan fayyadamaatii waan irra geettan ammoo na beeksisa comment jalattis na barreessaa keessaanis na barreessaa galatooma bye